Hangafoota oduun du'a kaadhimaa isaatiin shakkamee maneedhaa kan jiru artiist Andu'aalam Gosaa har'aa mana murtiitti dhiyaateera. Oolmaan mana murtii maal fakkaata kan jedhu gabaasa keenya keessatti bal'inaan argattu. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaartee Jaardagaatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo hawaasa nagaa jumlaan ajjeesuun qabeenya isaanii saamuun gabaafameera. Amma oduu bal'inaan. Dhimma shamarree du'aa Qananii Addunyaa ilaalaa kan jiru manni murtii federaalaa jalqabaa ramaddii araadatti dhaddachi beellamaa yeroo tokkoffaa ganama har'aa eegalamee ilaalameera. Kutaan dhaddachaa galmicha keessatti ilaalames abbaan seeraa dhaddachatti osoo hin banin dura ture maatii fi hiriyoottan miidhamtuu fi weellisichaa akkasumas miidiyaaleen hirmaattota biroon kan guutame ture. Du'a shamarree Qananii Addunyaatiin kan shakkame kaadhimaan ishee weellisaa Andu'aalam Gosaa abukaattoo waliin mana murtiitti dhiyaateera. Dhimmicha qorachaa kan jiru poolisiin Finfinnee hojiilee guyyoota beellamaa darban keessatti hojjete abbaa seeraatiif kan ibse yommuu ta'u, yeroo beellamaa kennameef keessatti ragaalee namoota 15 dabalataan walitti qabuu himeera. Walumaa galatti lakkoofsa ragaalee namoota jechaa irraa fuudhee 28 ta'uu poolisiin mana murtiitti beeksiseera. Gama biraatiin ammoo dhaabbilee fayyaa miidhamtuun kana dura itti yaalamaa turte ragaalee sanadaa walitti qabuu himuudhaan ragaalee kunneen irratti jecha xiinxala ogeeyyii fayyaa walitti qabuuf akkasumas ragaalee sanadaa fi kan namoota biroo walitti qabuuf guyyoonni beellamaa dabalataa akka kennamuuf gaafateera. Kana malees bu'aan qorannoo afaa lafaa akkasumas bilbila miidhamtuu fi shakkamaa irratti taasifamaa jiru waan hin qaqqabneef bu'aa qorannoo kunneen hanga argatutti guyyoonni dabalataa akka kennamaniifis gaafateera. Abukaattoon weellisaa Andu'aalam Gosaa poolisiin sababoota kana dura beellama yeroo itti gaafateef ammallee guyyoota dabalataa gaafachaa jira jechuun iyyateera. Kana malees qorannoon reeffaa taasifame miidhamtuun osoo lubbuun jirtuu gamoorraa kuftee du'uu ishee agarsiisa malee ajjeefamtee gamoorraa darbatamuu ishee wanti agarsiisu hin jiru jechuun sababni maamilli isaanii hidhaa taa'ee itti qoratamu akka hin jirres dubbateeraan barreeffamni yaadannoo yookaan diyaarii miidhamtuun barreessite argamuu kan himan abukaattoon weellisaa Andu'aalam miidhamtuun lubbuu ishee balleessuuf akka jettu ergaa maatii weellisichaaf akkasumas hiriyoota isheef barreessiteen himteerti jedha. Dabalataan maamilli isaanii mirgi wabii eegameef yoo bahe ragaalee dhaabbilee akka poolisii federaalaa fi tajaajila odeeffannoo tika biyyoolessaa jiran balleessuuf dandeettii waan hin qabneef mirgi wabii akka eegamuufis gaafataniiru. Gama biraatiin namoota fi miidiyaalee oduu sobaa tamsaasaa jedhan kan komatan abukaattoon shakkamaa qaamoleen kunneen wanta dhaddacha irratti hin dubbatamne gabaasaniiru jedhan. Kunis odeeffannoo weellisichi mirga wabii eegamee fi koonsartii muuziqaa dhiyeessu jedhu akka ta'es himaniiru. Manni murtichaas odeeffannoon kun falmii dhaddachaa irratti kan hin dubbatamne ta'uu akka mirkaneessuufis gaafataniiru. Manni murtichaa gama isaatiin miidiyaaleen falmii bitaa fi mirgaa bifa madaalaa